jirtu nagaa keessanii bakki jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo isinis baganaaf jiraattan hundi keessan faamilii koo sorri taatanii aaraas taatanii warri dhuftan anaa dhufu jecha har'a kana immoo kunoo bakka bareedaa kana jira jechuudha shuf yanas eluu amarra kunoo diida jira saatii kana diida maal hojjettaa yoonaan jettan ta'ee amma kaamera duubatti deebisee waan an hojjetu isinitti himan jechuudha godii koo mashallah tabaarakallah okkeenni lafatti jibban funyaan nama tuqa jedhanii qo'a kaamera duubatti deebisee isinitti kunoo wanti hojjechaa jiru kunoo kanaan eegaaraa jechuudha saree wokii baasee kunoo kullu kakkooti isheen immoo kunoo ishee kanaa jecha kana wokii baaseen asii wajjin taa'aa jira kunoo kana fakkaata diinni baay'ee bareeda dhugaa rabbii luqqaatu kanan eegaa jira jechuu wokii baase akkuma isin gaafa eegaa fi viidiyoo kanaan duraarratti isin gaafa ture gaafichi ijoolleen kontiraata jirtanii madaamiin keessan birrii tikkeetti isinii kaffaltee warri kontiraata jirtanii isiniin je'een ture funyaan tuqan ijji boossii jedhani koomentii keessan irratti yaada garaagaraatti kan argee dubbise manatti non deebi'ee baay'ee ho'aa jira alli baay'ee waan ta'eef saree bakka isheetti deebisee non deebi'e እና ገር ያዶ ኮንትሮን እስኒ ዴብኡ ወሬ ኮንትራተ ጡሞሬ ዝም ጀነት ፎምኒ ወጭቻ ጀራ ብሪ ቲኬት ነምኒ ኑ ከፈለ እንጅሩ ጀተን ለጅርታኔ ወሬ ሞን መከፈለ ማዩ ሰረኬ ሰጅራ ኩን ጀተን እንበኑ አሮ ማገኘ ጀተን ለጅርቶ ወራኩም እኮ ሲንዲዴ ኦብሰሰኒ ፋከነ ጀጃባቹ ነው አራ ኮሚቲ መንዳኪ ሰንሴራ ስኒ ከፈልቲ ታና አንዩ ኮንትራተ ሜቀ ካኒሳን ብረቲ ጡሞሬ ናከፈለ Jaramana kana jechuun bulguu beektamiti bulguu jechuudha. Kan ol deebi'ee baay'ee gubaa jira diinii no'a akka malee baay'ee saree bakkatti deebisee wokii xumurree ol deebi'ee jira jechuudha. Gara aadaa kontirool isinii deebi'uu isinii xumuruu gabaabsee warri kontiraata xumurree jira garuu birriin nu kaffalamee jiru isin jenneetti fufnee hojjechaa irratti warri isinii kaffalu didan akkuma kootii jechuudha wal fakkaanna. Aniyyuu kontiraata meeqa isaan biratti xumure garuu hin kaffalan gaafa illee hin kennanu jedhanii jecha bulguu jala mana kana jechuun bulguurraa addamati jecha asuma faamiliin ani keessa jiru kana keessa ijoollee baay'ee Itoophiyaawwan hedduu isaanii jiru birrii tikkeetti kaffalamaafii jira warra kontiraata fidee isumaan itti fufee hojjetu birrii tikkeetti kaffalamaa jira isumarra darbeeyyuu kan darso malsi kana qaaf galaa jedhanii birrii tikkeetti kaffalaafii jiru jechuudha mana kana keessa garuu kun hin jiru. Warri nu kaffalaan jiranii akkasumatti hojjechaa irra jettan illee jajjabina isiniif haa kennu rakkoo miti. Mindaa keessa seeraa isinii kaffalaa jiru taanaan jabaa hojjedhaa isiniin jechuu fi warri immoo kun seera keessa jira iyyuu har'umaa keenya waan akkasii jettan eeyya seera keessa jira. Jarri keessan garuu yoo isinii kaffalan gaafa'aa kan wallaalan yookaan irraanfatanis jiru warri immoo kennuun barbaannis jiru. Warri immoo tuma beekanii akkuma keenya kana bulguun ija shaboo niqatanii nama laalanis jiru jecha. Yeroo isin gaafatte yeroo kam seetan wayita kontiraata fixanii yaada keessa mari'atanii xumurtanii biyyatti deebi'uun barbaadeen asumaan itti fufeessa kontiraata hojjechuu barbaaddu yoo ta'e gaafa walii galtee gootan sana madaan birrii tikkeetti konaa kennan biyyan galli waan ta'eef birrii isaan barbaadettanii birrii isaa gaafa arraafu malee har'uma immoo asirratti waan dubbanneef waan kontiraata kaleessa waggaa kaleessa xumurtanii yeroo sana darbe deebitanii madaamii keessanitti girri hin kaasinaa isiniin jechuun barbaada. Innaa gabaabumatti warri beekanii kaffalanis ni jiru seera keessa jira guutummaa guutuutti warri beekanii ofiin kaffalan jiru warri immoo gaafatanii argatanii jiru warri gaafatanii immoo akkuma korka karraa deebi'an illee ni jiran jechuudha. Kan qabnu nu jiraachisu jenna maa gochuu hin dandeenyu. Akkasumallee qimamoonni kaan immoo mindaan keenya gahaa miti isumarraayyuu wanti nu barbaachisu waan akka shaamboo qabaatee miraamanii tirkimirkii ofii keenya bitannee itti fayyadamaa jira jettan. Viidiyoo biraatiin isinii deebi'eetiin dhufa amma garuu viidiyoo kanatti aanee jirutti isin dabarsuuf baay'ee waan irraa barattan isin barsiisu amma imalli keessan gamanumaan gara viidiyoo laayikii sheer gochuun jalqaba haga xumuraatti waliin tura amma lees goo gara viidiyootti aanu. As bakka kanatti immoo yeroo ammaa kana rifeensa korraa kukkutee chaalenjii tokko hidhee galeessiin jira warri barbaadan na wajjiniitiin jalqabuu dandeessu qabaatiin ani itti fayyadamurraas ta'e akkasuma ofii keessan mana keessan keessaa waan qabdanii fi waan bitachuu argachuu dandeessaniif qaama rifeensi keessan jaallatuun waliin itti fufuu dandeenya isiniin jedhee ture isa kana viidiyoo gadi buutanii ilaaluu fi mirkaneeffachuu dhugaaf soba ta'uusaas adda baafachuu kan dandeessanii viidiyoo kana gara xumuraatti yoo dhaggeeffattan ta'e baay'ee akkasiin fayyadu asumarraan isinitti himuun barbaada.
akkuma argaartanii qimamii madaamii koo rifeensi ishee dura sirrii hin turre amma garuu irraa kukkuttee jirti. Akka irraa kukkuttee illee ni beekama jechuudha xiyyoonsaa. Garuu kan isheen ammatti fayyadamaa jirtu qibaatiin guyyaa lamaan yookaan sadii duratti tokko hidhee irratti chaalenjii jalqabee jechuudha. Innis maal akka ta'e bakka kanatti diiteelii isaa gadi fageenyaan isinitti himuuf hin deema. Ammas gurriif qalbiin keessaa viidiyoo kana wajjiniin haa ta'u. Kun akkuma asirratti argaa jirtan ingredientsiin asirra jiru yookaan wantoonni barbaachisanii avokaadoo qofaadha. Avokaadoon saantima xiqqootiin kan argamu, suuqii barbaadan alaaf keessatti kan argamu, akkasumallee ofii keessanis deemtanii ergattanis bitachuuf argachuu kan dandeessan waan baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Ergasii booddee ergattanii avokaadoo baay'ee sooftii ta'e yookaan immoo isaa keessa isaa baay'ee bishaataa ta'e ta'uu qaba. Maaliif ooliinsaa sirriitti akka keessaa ba'uu fi erga sana gootanii kunoo haala kanaan avokaadoo keessaa yaasuutti jirti jechuudha. Kana isheetu hojjetachaa jira itti fayyadamuu fi ani kanaan dura hojjedheetiin ture. Isheen immoo akkan hojjedhe sanatti hojjettee kunoo haala kanaatiin anis jalqabee yookaan chaalenjiitti fufeen jira. Baay'ee na fayyadee jira kan jedhu yaada akkasii jechuudha. Viidiyoon kun kan of keessaa qabu. Isinis immoo isa kana hojjetachuu kan dandeessan kun murtee miti yookaan immoo isa fedha yoo qabaattan haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Biyya keessas ta'e alas ta'e ergasii booda haala kanaan maashinitti daakuudha. Maanni avokaadoo daakuudha. Wantoonni kun wantoota sadii qofaadha kan barbaachisu. Isa booddee zayitii kunuunsa kana zayitii maanni oliif ooyilii yookaan weeraa zayitii. Yeroo baay'ee gaaffiin keessa yeroo baay'ee irra deddeebiiti zayitii isa kam zayitii nyaataati moo maanni irra jettan eeyyee isuma zayitii nyaataati. Isa booda erga zayitii kana walitti daaktee booddee avokaadoo fi zayitii walitti daaktee booda qibaatii kana hojjetachuuf jechuu kooti. Viidiyoo kana kanaan dura hojjedheen ture. Gadi buutanii ilaaluu dandeessu aga dhumaatti. Viidiyoo kuttanii biraan darbiina. Yeroo kuttanii bira darbitan maal takka walitti dabalame isin jalaatii babbadaa waan deemuuf walitti fayyadamuu barbaadan of eeggannootiin bakka kana zayitii itti naqachuutti jirti jechuudha. Maalinni zayitii weeraa zayitii. Kana jechuun amma bakka kanatti ho'isaa jirti. Ani garuu istiimii godhe. Istiimii yeroo jahu bishaan keessatti nan ho'isee isheen immoo maxa bashaarratti danfistee jirti jechuudha. Akkasittiin isin ta'a garuu wanti adda ta'e isin gootan yoo jiraate intinaasaa miidiyeemii gochuudha malee abidda jalatti qabbanistanii xixiqqoo irratti ho'isuudha malee rakkoo tokko hin qabu. Istiimii inni ta'u maxa bashaarrattis inni akkasittiin danfifamu garaagarummaan qabu tokkuma ta'a jechuudha. Umarratti qibaatii baay'ee namatti tolu. Isuma amma miidiyaarra oolan nannisanii gatiin isaa birrii meeqaa diliveriin akkasii maaliin akkasii waan baay'ee salphaati waan harka keessan keessa jechuudha. Ammas wallaan irraa bittan waan akkasii kana ta'u bitattanii mana keessatti itti fayyadamtanii birriin keessan dachaa kan irraa isinii hafu. Isa booda haala kanaatiin keessaa cuunfitanii maaliif ooyilii sabichaatu barbaadame. Ooyilii sabichaatu barbaadama waan ta'eef kunoo haala kanaan ooyilii keessaa baafachuuti ni dandeessu jechuudha. Ishee kana qodaa xiqqishuu wayitti nannaquudha. Waayinee madaaminatti daawwadha artii kana maal godhan. Haala kanaatiin ooyilii isaa erga bakkeessaa baafattanii booddee rifeensa keessanitti dibuudhaan daqiiqaa 30 yookiin 40 ofirra tursuun ofirraa dhiqattu jechuudha. Daqiiqaa 30 yookaan 40 tursuun ofirraa dhiqattu. Shaamboo isin barbaachisu kan mana keessan keessa jiru kan isiniif ta'u kan rifeensa keessaniif ta'u kan argachuu bitachuu dandeessanitti fayyadamuu dandeessu isinin jaa. Anas gubbaarratti dhabaa isinitti baay'isu qodaa xiqqoo akkasitti naqachuun ol kaawwachuu tursiifachuu illee ni dandeessu. Viidiyoon har'aaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa. Anasuma gubbaarratti dhabaa isin immoo haga xumuraatti dhaggeeffachuun itti fayyadamuu dandeessu. Warri barbaadanii viidiyoo biraatiin hagan deebi'ee dhufuutti bakka jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'a. Baay'ee.